Hi guys, akkam jirtu har'as viidiyoo haaraan isiniif deebi'eera. Viidiyoo har'aa irratti iskiriinshotii baay'ee ta'an iddoo adda addaatti kaasuurraa haala ittiin iddoo tokkotti iskiriinshotii barbaadan hunda isaa ittiin kaasuu dandeessanidha. Boonaa Taammiruun jedhama. YouTube chaanaalii Boonii Teek jedhurraan dhufee viidiyoo koo jalqabaa ilaaltanii namoonni baay'ee YouTube chaanaalii koo kana subscribe hin goone amma YouTube chaanaalii Boonii Teek jedhus akkasumas OCLC subscribe gochuun gara viidiyootti. Gara viidiyootti yommuu seennu amma fakkeenyaaf kitaaba tokko yookaan information garaagaraa Google Chrome irraa ilaalaa jirtu jennu yookaan website garaagaraa scroll gootanii haga godaatti information isin barbaachisudha yoo ta'e hanga godaatti kaasuuf immoo screenshot qofaatti kaasuu isin gaafata. Kun immoo storage bilbila keessanii qabachuu danda'a. Garuu immoo dirqama screenshot kana hunda isaa kaasuu qabdu yoo ta'e power button fi volume button keessa yommuu isin qabdanii kaastanii screenshot gochuu eegalaa gajjallaatti wanta irra isiniin maree jiru kana haga iddoo barbaadan geessanitti itti buutu screenshot walitti aansuudhaan isiniif gochuu itti fufa jechuudha. Gaafa isin iddoo barbaadan geessan immoo bilbila keessan irraa space iddoo tokkotti buutu sana booddee screenshot keessan isiniif kaasee irraata jechuudha. Sana booddee result isaa yommuu agartan kunoo akka kanatti screenshot dheeraa ta'e isiniif kaasa. Kanas storage keessan qusachuu hin dandeessu. Haaluma kanaan immoo wantoota qofaatti kaa'an sana guutummaa isaanii iddoo tokkotti argachuu hin dandeessu jechuudha. Fiichariin kun immoo bilbila hundaa irratti immoo available kan ta'e miti yookaan kan hojjetu miti. Namoonni bilbila keessan irratti wanti kun hin hojjenne immoo aappiin long screenshot akka amma ittiin kaasan waan jiruuf gara Play Store keessanii deemtanii aappiin amma isinitti agarsiisu kana buufachuu hin dandeessu. Duraan dursaa gara Play Store keessanii seentu jechuudha. Erga gara Play Store keessanii seentanii Screen Master jettanii yommuu isin search gootan aappii akkasii isiniif fida jechuudha. Aappii kana buusuudhaan namoonni bilbila keessan irratti fiichariin ammaan hojjenne fayyadamuu hin dandeessu. Viidiyoon irraa kana fakkaata. Akkasiin fayyadamdii guddaan qaba. YouTube chaanaalii Boonii Teek subscribe gochuun dagatina. Akkasumas illee YouTube chaanaalii OCLC subscribe godhaa. Viidiyoo biraan nagaan itti deebinutti nagaan nuuf tura.